Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawaasa Oromoo maraaf akka yaadatamutti ana iyyaafannoo keessan bikkitti na barbaadan chaanaala mataa kiyyaa banee je'eetiin isiniif himee dabarseetiin jira. Garuu waan takkaatu uumame haala waan nama sheeneessaa fi waan nama gaddisiisaa waan ilma namaarraan eegamne ilmi namaa cuftinu YouTube mataasaa banatee sosoodhaaf mirga guutuu qaba. Mirga kana nama cufaatu saba cufaatu itti fayyadamaa jira. Arraan tana na qofaan hin baane ammoo sababni arraan tana deebi'ee lammada isiniif dhufuu danda'e maal yoo kan jettan ta'e waan hedduu nama sheenisaatii fi waan nama ajaa'ibsaati waan namarraayis hin barbaachifne haala fokkotaa takkaatu gochan taanetu anarratti hojjetamaa jira. Maal yoo kan jettan ta'e maqaa kiyyaan chaanaala anan bane kanarratti isaanis na cinaan namni takka chaanaala maquma kiyyaan koopiraayitiidhaan banachuudhaan adawwummaa anaaf qabu odoon ta'in kan ibsaa jiru namni kun adawwummaa Oromoo maraaf qabu ibsaati jira. Tanaafuu namni kun kan dhiini Oromummaatii fi sabboonummaan Oromummaa kan keessa jirtu yoo ta'e waan kanarraa akka if deebisuun asin akeekkachiisa dabarsaaf. Tanaan achitti maas wanniin isin hubachiisu uummanni Oromoodha. Namni maqaa kanaan ana jalatti koopiraayitii bane kan quba qabdayyoo jiraatu ta'e simbira jiraatus yoo kan Oromummaa fi sabboonummaan isin dhaggeeffamtu ta'e adabachiisaatii waan kana akka achi gubbaa kaasu itti naaf dabarsaa. Kanaan achimmoo maali adawwummaan akkanaa yoo saba biroo ta'e haala itti firraa dhorkinu qabna. Nuti safuu fi akkaataa heera ittiin bulmaata mataa keenyaa heera Oromoo qabna. Tanaafuu erbuun Oromummaadhaa kan arraan tana ittiin wareegamna, ittiin waliif duuna, ittiin walii yaanna. Kan jennu san irratti kan walii gallu yoo ta'e adawwummaa keessan dhiiftanii waan kana kanarraa kaaftanii ja'a. Ani shoo kana YouTube bannee fi akka mataa isaatti YouTube saatiin sossooyee viidiyoo dalaynee fi viidiyoo isaa inni jireenya isaa kan if dura akkaataa itti guddatuuf yaanneeti malee waan biraatii miti. Namni laakiin isa biratti alishoo tuyuub jee kabiraa kabanate kun ka sabskiraayib isaa dhoyfatee ka alishoo kana hojii qooddachuu jiru kun maal jechuu? Oromoon aslii waan kana hin gootu. Waan Oromummaa fi artii Oromoo dirree dhawaa jirtu warra facaasu fadhu jira yaa obboleeyyan kiyya. Maaliif yoo jettan nu dhagaa dirree dhawaa tana keessa yoo akka artiitiin laalte nyaataa qofaat jira. Alishoo takka amma anaaf alishoo amma wal harkachuun keenya hedduu gammachuu guddoo. Nutis tokko taanee amiirshoodhaan kaameeraa qabdu kanaan dandeettii teenyaan uummata Oromoo cinaa hanga jiru ni dhaabbanne jennee hafiinuuf niiraa namni nuu hafalu hin jiru. Isaafis namni kan nu jiru. Sigalee sanumaafuu nuti arti Oromoo tana jajjabeessine jenneeti waan jiraata akka irratti ni hojjanne jennee fiiguu jirra. Garaagarummaa chaanal lamaanii gizeen isinii ibsu garaagarummaan isaa chaanalli kiyya footoo mataa kiyyaa kan koofii uffadhee manzaraa uffadhee turre jira. San gubbaan dabri hudduu duubaan kabarma fuula dura jiru santu hudduu duubaanis jira. Kan nama sanii sabskiraayin anaaf godhamaa jiru. Haga amma guyyaa takkaa fi yeroo muraasoota keessatti wanni na sabskiraayib godhaa jiran 800 fi 22 fi wayi 28 fi wayirra jira. Kanaanis adda baafachuu ni dandeessan. Namni san ammoo sabskiraayib isaaf godhamu jiru dhokataa jira. Saniin garaagarummaa isaa adda baafattanii khiyyarratti akka sabskiraayib gootan sheer laayik akka gootan isinin hubachiisa. Hanga ilaa amma subscribe share fi like naa gootanis galatoomaa. Waan kana ammoo narraan dagatina. Namni ol cinaa jiru namni kana waan kana bane arra namni anarratti adawwii ta'e siifis adawwiidhaa beeki yoo kan maqaa keetiin sii banallee jiraate ta'e wanni kun hin fakkaatu obboleessa keetii irratti maa waan akkanaa uumteette akka dhaabduun si akeekkachiisa. Sabboonummaan si keessa jiraattu tanaa hubadhu. Saniifuu namoottiin koomantii fi waan hin taane gartee arti Oromoo facaasu jira. Amiirshoon amma kana keessatti warri je'an if qusadhaa san artiin Oromoo yoo nu ida'amte numaa'u
ni jaaramti. Maaliif yoo jettan nuti asirraa dirree dhawaa tana keessa teenyee an akka kiyyatti mataa kiyyaatti sirba abbaa sagal kaniin baase namni niira lama na bira dhaabbatee naa kanneen jiru sirba sagalanu tokkichaa kun 15 dalagaa ture. Saniifuu diraamaa kanaas fadhii teenyaan nu keessa jira. Uummanni Oromoo haala jiru kun ka biyya keessaa meeqa afaan isaa halaalu aadaa teenya haa guddisnu jenneeti nuti walitti dhufne aanaa fi Amiroo fi Faayizaan fi Haji Mansur. Saniifuu nuti tokkummaa uumnee waltaanee waan qabnu noolii deemaa wajji nyaachaa wajji beelaawaati waan kana dalagu jirra malee artii Oromoo diiguutti hin jiru. Rooraas tuub yeruma duraatirraa'u itti laffeeti inni dhufe ni beeyna akka rooraas bikkatan itti gee. Mobaayila xiqqaancee fiigeeti as gee. Inni kun jechuun waan qabuun ijoollee namaa hin tuffatu. Nama hundeef keessa hirmaachisaa nama inni asitti arra hirmaachisee keessa buusa kana duruu fuudhanii bikka biraa geessan nu jalaa jechuudha. Nuti nama as baafna duruu fuudhanii achi geessan. Laakiin arra Alishoo namni fuudhuu hin danda'u. Maaliif yoo jettan Alishoo umrii isaa dirree dhawaa tana keessa diraamaa dalagerraa ila arra inni ittiin faayidooyne namni faayidaa nama biraati. Sanni beeytan isinuu. An akka kiyyatti artistitti walleerra artin jira. Walleerra jiraadhee immoo yeroo laalu dandeettii diraamaa yoo kaniin qabu ta'e isaan cinaa dhaabbadhee Alishoo isiniin guddisa jee Alishoo wajjin taanee tokko taanee dalaguu keenya nuti artii Oromoo guddisuudha. Nu guddisu jira. Nutis dandeettii qabnuun itti kannaa akkasi uummata Oromoo cinaa dhaabbannee bashannanaan addaa jiraachuu jira. Duuba kana qofatti hin dhaabbadhu waan takkaa jira. Wanni jiru maali yoo kan jettan ta'e ani dandeettii rabbinaa kannee fi kannaa rabbii narratti uume kana saba Oromootiif ji'eeti na qofaafi miti. Namni Oromoodhaaf adawwummaa kan qabu yoo jiraate hakkanaa kana maaliif hojjettan ta'e an dandeettiin qabu uummata Oromootiif jecha dandeettii tiyyasan baasee mul'isee artii Oromoodhaaf guddisuudhaaf halkanii guyyaa itti beelee itti dheebodheetiin taayilettiin qabu kana odoon hin dhoyfatin odoon itti dadhabee itti beelee odoon hin je'inin garaa kiyyee dhadhee ciniinnadhee waan kana hojjechaa jira. Kana dhaabuun ammoo kan isinirra jiru isini namni immoo dandeettii isaatiin mataa isaatiin hojjechuun dirqama isaati. Duuba waan namni banate kanaan dalaguu fi koopiraayitii godhuun gamnummaa odoon ta'in gowwummaadha. Tanaaf yaa obboleeyyan kiyyaa namni waan kana jirtu yoo ilma namaa taate yoo fincaan halaal taate sammuun ta'e siin haaloltu sammuu ta'etiin dalagadhu sammuu namaatiin hin fayyadamin yoo dadhabbiin si bira jiraatte hottu nuun mari'adhu dandeettii tiyyaan nam takka akka fayyadamu niin fedha garuu immoo hara kanaan odoon ta'in wal mariidhaan dhuftee chaanaala mataa keetti sii bannee dhiifamallee na gaafatte haala bareedaadhaan akka ati hojjettu si godhuun dugda bal'aan sii qaba hottu na bira fedhe. Tanaafuu waan kiyya irratti subscribe fi like share godhuudhaan na cinaa dhaabbachuun itti hafufu arraan tana haayilaayitii kiyya kaniin isinii dabarsan irraa yoo rabbiin jee gadiin dhiisa kaniin jee waan akkanaa kanaatu hubduu dubarraa naanse gaaf lamaaf niin eega waan kana yoo kaasuu baatanii haala itti kaasanii san booda diraamaa kiyya dabarsa. Tanaafuu yaa obboleeyyan kiyya walirra laalluuti dhiifama naa godhaa nageetti. Saniifuu YouTube Alishoo footoo isaatii fi manzaraa isaa tana ilaaltanii kafarri isaatis isa duubaa sanuma sabiskiraayibiin Alishootis 800 fi 30 jira. Saniifuu ammallee sabiskiraayib Alishoof godhaa warri mucaa kaaniif sabiskiraayib godhaa jirtan san ammoo sabiskiraayibii isaa dhoyfatee jira. Yaa Oromoo tana hubadhaa histi walitti hin goonu. Nuti fifiineeti ceceenee aduu keessa waan kana isin godhu jirra. Namni nu hafalu jiru hin jiru. Kiisha keenyarraa. Saniifuu takkittii tana nu cinaa dhaabbadhaa. Komantii fi yaada keessanis ni fudhanna. Waan badiitii fi waan safuutis firraa laalla. Laakiin aadaa teenyaa fi artii afaan Oromoo irratti hanga jirru Alishoo wajji tokko taanee kakka Alishootii fi kakka Kadiira Ramayaa kakka Amirshoo kakka Faayizaa namootan jiru kana jajjabeessinee akka isaan mataa isaaniitiin dandeettiidhaan ol ka'an kabiraatillee ni uumnaa. Saniifuu galatoomaa waan na dhaggeeffattaniif.